taarikuun lafa qoshaashaan dhaabattu taarikuun mandaree miti taarikuun ejjituus miti likiskisiis miti nama waaqayyo waamedha waan barbaadan jechuu dandeessu waan barbaadan Facebook irratti haasa'uu dandeessu taarikuun nama mucummaa isaa kee of danda'e hojii wangeelaa hojjetudha hirkataa mini ba nama hinaaffaa wangeelaa umurii mucummaa isaatti keessatti boba'eedha taarikuun lafa dhaqutti immoo effectively baay'ee hojii jaqaba hojjeta sababiin baay'ee jaalladhuuf sababiin tajaajila isaatti amanuufan barumsa koo peeparii koo dhiiseen guyyaa sadii dhufee as taa'aa jira jechuudha jaalala sarraa qabnudha jechuudha yeroo wangeela tajaajilu waldaa makaana yesuus naqamtee keessatti taarikuun mucummaa isaatti waldaa koo keessa tajaajilaa fedhaa ture mucaa baay'ee amala qabu bara kana keessa waldaa kiristiyaanaa keessatti iddoo baay'eetti waan baay'ee dhageenya mucaa jireenyi isaa dhugaa ba'ameefidha bifa kana fakkaatu malkii kana fakkaatu baate nama waaqayyoon baay'ee sodaatu akka ta'e gaa'ela isaas jireenya isaas qulqullummaattiidha waan dhoksuu hin dandeenye jechuudha wanta dhugaa iddoo aarsaa dhaabannee haasofnu jechuudha isa duwwaa immoo miti haati manaa isaa kun hojjettuu fayyaati neersiidha baadiyyaa iddoo gadheetti jalaa ramadanii innaa yeroo baay'ee taarikuun mana daabboo baneetu halkan guutuu daabboo toshaa bulaa ganama sa'aatti 12 immoo sagadanuu erginetti fiigee nama dhaquudha nama badaawaa harka namaa kajeelu miti waldaa keenya keessa gaafa ayyaanaa gaafa fulbaana tokko gaafa ganniif gaafa faasikaa birrii 200 tajaajiltootaaf laanna taarikuun birrii 200 sanatti 800 dabalee achannatti deebisa waaqayyoof galanna ta'u tajaajilaa fedhaa fudhatu tuun ta'in tajaajilaa kennaa tajaajilu tureen jedhe kan namooti baay'eeniif waldaan koo kan beekan waan ta'e miidiyaa dura dhaabadhee haasa'eera hojii hojjeta lafa dhaqutti immoo effectively baay'ee hojii jaqaba hojjeta guyyaa tokko dhufee akkas naan jedhe qeesii utuu waldaa koo isiniin jaalladhu mul'anni waaqayyo waan na rakkiseef waldaa hundeesseen waldaa duwwaamini waldoota baay'ee akkan banuuf waaqayyo na barbaadeera nan gadde baay'ee akka namaatti gaddeeni nama lafa barbaannutti ergannee hojii waaqayyo dhaqee hojjetee deebi'u konferensii iddoo waamamnee rakkannetti isaan ergan ture akkasnaan jedhe jettee reetaareen jedhe waan an godhuun qabu jibban qabu jaalalan qabaa na eebbisii na gadhiisii jedhe kadhadheefiin na gedhee waldaa 24ffaa bane kun warra waaqayyoof galannaa ta'u waan barbaadan jechuu dandeessu waan barbaadan Facebook irratti haasa'uu dandeessu taarikuun nama mucummaa isaa kee of danda'e hojii wangeelaa hojjetudha hirkataa mini ba amma saantimii 10 sinirraa funaanuu dhufe miti yoo qabaattan bukkee dhaabattanii wangeela akka iddoo biraatti banettanii ergitu irraa kan hafe naa kenne nama sin kadhatu miti yoo xinnaate ani barataa seminariiti makaana yesuus makkanniisaarraa digirii koo lammaffaa hojjechaa jira baranan xumura peepariin hojjechaa jira yeroo sababiin baay'ee jaalladhuuf sababiin tajaajila isaatti amanuufan barumsa koo peeparii koo dhiiseen guyyaa sadii dhufee as taa'aa jira jechuudha jaalala sarraa qabnudha jechuudha qabaatee raafaa qabaatee tuun ta'e nama hinaaffaa wangeelaa umurii mucummaa isaatti keessatti boba'eedha taarikuun kana miidiyaa addunyaa irratti kan dhugaa baanuufidha jechuudha waliin dhooftuus mini taarikuun haadha ijoollee haadha manaa tokkooti ijoollee 3 qaba haadha manaa isaa riimootii gadheetti jalaa ramadan dhufee natti mate biiroo tattamiin godhaa jedhe biiroo godina fayyaa dhaqee tanan namootan beeku jiru amantoota keenya jira mucaan kun mucaa bifa qabduudha ayyaanni waaqayyo irraa boba'aa jira gurbaan kun iddoo tokko tana jalaa salphachuu seerraa rakkadhaa fidaa katamaa naa gashaan jedhe sababni isaa tajaajiltoonni baay'een naqanii gaa'ela namaa diiganii ijoollee baay'ee karaa deebisaniiru akkaseen karaa deebituun barbaadu naaf iddumoo naaf fidda jennaan halkanii guyyaa hojjennee siif hinnaa jedhan hin fidaniini kun warra ijoollee isaa wajjin jira namni tokko bor taariku lafa gadheetti argitanii ennaan silkii koo kaa'een deema naa bilbiltu taarikuun lafa qoshaashaan dhaabattu taarikuun mandaree miti taarikuun ejjituus miti likiskisiis miti nama waaqayyo waamedha harka ol kaasaati waaqayyo amma dhumaatti si haa dhaabu jedhaanii guddisaati jechuun ifas dhaabadhe nama jechuun jaalladha waaqayyo nan jecha ganama dhuga ba'umsa gaarii qabu iddoon taanetti argitanii lafa gadheetti argitanii
hojii waaqayyoo irratti argitu waaqayyo haadha manaa isaas ijoollee isaas eebbiseera